karoora bara kana akka guddinaatti qabanne yoo xiqqaate hojii dhabaa dhaabbiin hojiitti galchuu 100 ol bara kana hojiitti galchuudha qabnaa inneeti karoorsineet hojjetaa kan turre egaa hojii hanga ammaatti hojjetneen yoo xiqqaate hojii dhabaa nama 60,000 fi 500 kan ta'u hanga ammaatti hojiitti galchine kan jiru ta'uu keenya. Dargaggoota kanaaf miliyoona 600 miliyoona 35 liqeessuu danda'u nurra jiraataa inneeti kan waggaa jechuudha. Hanga ammaatti miliyoona 500 fi miliyoona 78 liqii laachuufiidhaan dargaggoota kana hojiitti kan galchine ta'uu isaati jechuudha. Kanan gurmoofne nama 8 dubara 3 dhiira 5 liqiilee karaa bulchiinsa magaalaa Bukkeetiin baankii Siinqeerraa miliyoona 1.8 nu liqisaniif. Kanuun ijaaramne baranumadha. Ji'uma fulbaanaa keessa marsaa tokko torban 3 kana baasne. Bu'aa hanga 150 arganneerra marsaa kanatti. Okay, hanga 80 kan bitamu sangaan tokko. 80 bitamee hanga 110 nagadama wacii qaba waan ta'eef mateen fooyyee qaba. Gaafa hojii kanatti gallu ogeessa bulchiinsa magaalaan garguutee qabus bulchiinsa magaalaan garguutees nu deeggaree liqa bilii kana turtii malee nu laatee hojiitti nu gashe. Gaafa hojii kanatti gallu jalqabaa horii 7 gashine. Horii 7 gashine horii 7 sanarraa horii 7 sana gabaaf dhiyeessine marsaa tokkoffaa gabaaf dhiyeessine gabaan bitee jechuudha. Isaanii finnee marsaa lammaffaa gashine marsaa lammaffaas finnee warreen amma argartan kana marsaa sadaffaa gashine. Horii tokko amma 50,000tti binna amma 50,000tti binna amma 80,000tti. Ji'a lamaatti kan nuti gurmoofnee jirru. Miseensi keenya miseensa 24dha. Dhalaa 3 fi dubara 21 jechuudha. Isa gaariidha. Kun akkuma argitanidha. Bulchiinsa magaalaa nu bira dhaabbatee nu deeggaraa jira. Ogeessaslee nu kenneera. Hojiin keessan lukkuu kana fudhatteetta jedhanii dhiisne. Ogeessa nu kennanii nu duukaa deemanii nu to'achaa jiru jechuu barbaadeena. Dargaggoon warri kaallee akka keenya carraa argatanii gurmaa'anii hojii kanatti galan xuruudha. Nuti kan nuyi gurmoofne amma gara baate 8 finneerra qarshii nuyi liqeeffanne miliyoona 2 qofaadha. Guyyaatti immoo bilookeetii 400 hanga 500 in oomishna jechuudha. Bilookeetiin tokko birrii 60 kan inni gurguramu. Namni cimee yoo hojjete akka jijjiiramu beekamaadha. Bu'aan qabuun jedhamu hojjetame jennaan bu'aan qabaata. Fuulduratti guddinaan agarsiisa. Bara kana akka bulchiinsa magaalaatti hojii dhabaa nama 1,125 fi hin uumnannee karoorfanneedha kan nuti jirru. Hagammaatti raawwiin keenya nama 1,045 fi hojii uumnee jirra jechuudha. Parsantaadhaan parsantaa 92 irra geenyee kan jirru hojiitti galchinee kan jirrudha. Baankii Siinqee fi baankiiwwan biiroo garaagaraarraa qarshii miliyoona 16 ol kan kennine parsantaadhaan parsantaa 60 irra geenye iddoo itti hojii dhabaan keenya bal'aanii fayyadamaa ta'ee fi ammas hojii isaa kan xumurataa jiru irra geenye jirra jechuudha. Bara kana akka aanaa guutoo giddaatti intarpiraayizii 963 miseensa 7,362 hojiitti galchuudhaaf karoorfannee hanga ammaatti intarpiraayizii 155 miseensa 3,616 hojiitti galchuu dandeenye jirra gosa hojii garaagaraa irratti. Liqii garaagaraa baankii Siinqee waliin ta'uudhaan
waldaalee himaaxaa dargaggoo hojii dhabeeyyii akka aanaa keenyatti jiraniif haala mijeessuudhaaf miliyoona 54.9 kennuuf karoorfannee hanga ammaatti dhaabbilee deeggartoota garaagaraa fi baankii siinqee waliin walitti dabalamee hojii dhabaa keenyaaf qarshii miliyoona 64.8 dabarsuu dandeenya yookaan liqeeffatanii hojiitti akka galan ta'uu danda'ee jira jechuudha akka aanaa Guutoo Giddaatti.